fi hordoftoota Feesbuukii kootii har'a waan tokko tokko irratti haasa'uudhaaf hin dhufe waan dheeraa miti. Waan gabaabaa irratti haasa'a. Maaltu deemaa jira? Amma si'anaa maaltu deemaa jira? Maaltu deemaa jira jennee ilaaluun yeroo yerootti poozii goonee iddoo tokko dhaabannee maaltu deemaa jira? Kaleessa maaltu ta'e? Har'a maaltu ta'e? Borimmoo maaltu ta'uuf deema? Isa jedhu yeroodhaa yerootti wal hubachiisuu, wal barsiisuu, wal agarsiisuu, waan akkas akkasii nu barbaachisa. Maaliif calluma jennee akka jaamaa wal'aansoo guddaarra jirra. Sabi Oromoo wal'aansoo guddaarra jira. Wal'aansoo torbanitti, ji'aatti, waggaatti dhiiga baay'ee nu gaafataa jiru. Humna baay'ee nu gaafataa jiru. Dararama baay'ee nu gaafataa jiru. Biyyaa ari'atamuu, hidhamuu, du'uu waan akkasii kanatu involvidiidha kana keessatti. Kanaaf yeroodhaa yerootti duukaa buunee maaltu deemaa jira? Maaltu ta'aa jira Oromiyaa keessatti? Oromiyaa keessatti maaltu deemaa jira? Amma dhugaa dubbachuudhaaf dhibbaa dhibbatti eenyuun keenya informationii qabna hin jiru. Garuu trendii jirurraatu wanta deemaa jiru kanarraatu asseesii goonee faaktii walitti faaktii jiru waan alatti mul'atu waan gadi ba'ee jiru isa kanarraatu maaliif inner circle kan jiru informationii karaa keessaa hin argannu. Biyya keessa hin jiru, ala jira. Garuu si'a baay'ee informationii qabnu kan ishee haa ciccittus, haa bittinfamtus maal isa taatu walitti qabnee finnee walitti bubuufnee seensii tokko keessaa arganna. Garamitti deema isa jedhu kana keessaa caqasuu dandeenya, ilaaluu dandeenya. Kanaafanii si'a baay'ee wanti nuyi jennee wanta isa dhumaa miti. Garuu haala deemaa jiru, haala biyya keessa deemaa jiru, haala ala deemaa jiru, haala paartiilee garaagaraa gidduutti jiru, lola deemaa jiru. Waan hundumaa kana walitti qabnee haala ala keessa deemaa jiru kana walitti qabneetu asii yeroo goonu, analyze yeroo goonu, yeroo seecaanu, yeroo hin jirru waan tokko tokkotti ba'aa deema. Waan tokko tokko informationii tokko tokkotti ba'aadha. Gara fuulduraatti waan akkasii dhufaa jira, waan akkasii ta'aa jira inni tilmaamuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafan dhiyaadhe egaa amma har'a maaltu deemaa jira yoo jenne pilaanii Abiy haa baafatanii tokkoffaa inni jalqabaa Oromoo gargar facaasu. Number one enemiin Oromoo jabana qabame kaasee hamma har'aatti ilmaan nabashaa Oromoo akkamittiin adda baasa. Gammoojjii dhaabbataatti, Islaamaa kiristaanatti, kiristaanaa waaqeffataatti, waaqeffataa Islaamatti akkamittiin jira kana gargar baasii humna dhabsiisa. Maayindi Mallasii Oromoo isa maajoritii ture kana maayinoritii goonee kakateera. Kun immoo Mallas duwwaa isinitti fakkaatiin ilmaanni Habashaa hundumtuu rakkinni ishee inni guddaan nambariin Oromoodhaa rakkinatti uumeera. Oromoon afaan isaatiif aadaa isaatti cichuun rakkinatti uumeera. Oromoon lafa kooti, biyya kooti, biyya abbaa kooti jechuun rakkina guddaatti uumeera. Kanaaf yeroo hundumaa intellectualii isaanii haa ta'u, qotee bulaa isaanii haa ta'u, daldalaa isaanii haa ta'u, halkanii guyyaa mala dhawu Oromootti. Akkamittiin Oromoo xiqqeessina, akkamittiin Oromoo gargaarsina akkan jedhudha. Amma duri Oromoon waan xinnoo irratti dhuguma gargar fiiga. Amma garuu trendiin amma jiru Rabbiin agaratu ani abdii guddaan qabaa waa'een kana geeddaramaa jira gaa. So amma achi naqu isa booddee itti deebi'a. Gidduu kana waanuma alatti mul'atu tokkoon isinitti agarsiisuu barbaade. Waan alatti mul'ate. Har'a kaleessa kana dheengadda kana maal gochaa turan? Autobuusii gara 50-60 guutaniitu warra Oromoo Beneshaangulii buqqa'eetu deebisaa jirraa jechaa jiru. Ilaa beelaala. Yeroo duraa
numiti kan buqqise numiti keessan jirru warra gogumaan gugiidha warra qanjibiidha way maataa jibiidha warra jinniidha warra Geetaachoo Asaffaa keessa lixee milishaa keenya keessa galee poolisii keenya keessa galee lola banee horii kennee maaloo jedha akkasittiinitu substantiate gochaa turan akkasittiinitu rationalize gochaa turan. Oromoon egaa Geetaachoo Asaffaati bulguu tokkotu laga keessa jira bulguu tokkotu achi jira isatu kana godha jedhee yaada ture Oromoo. Garuu isaanuma kanatu buqqisiise. Knowledge dhuma isaatiin buqqee gumuzii kan buqqee hundumtu beeku keessaa harka qabu. Kan Harargeedhaa buqqeesse beeku keessaa harka qabu. Lafi sun gurgurame. Kan Keeniyaadhaa buqqee kan Booranaa buqqeesse beeku harka keessaa qabu. Amma gaa maal jedhu Oromoon baay'ee cimaa waan dhufeefi Oromoon jabaataa waan dhufeefi amma maal gochuu danda'a? Taaktika geeddaran. Taaktika kun maal jedhu? Duri Geetaachoo Asaffaa fi bulguu qanjibii maarree waraabessa guyyaatu buqqisee. Amma garuu nuyi Oromoo jaallannaa. Nuyi ilmaan Oromooti, ijoollee abbaa gadaati. Kun otobusii hamma kana guurreetu deebisaa jirra. Ilaa agartuu? Yeroo kana uumanii maal barbaadu? Oromoon akka inni excited ta'u. Saba keenya deebisaa jiru. Saba keenya iddoo inni qubatetti. Nagaa buusanii Benishaanguliin ari'anii kunoo saba keenya deebisaa jiru. Akka Oromoon kanatti fookasii godhu. Bor immoo meebii otobusii 1,000 fudhataniitu warra Harargee buqqa'u. Qalqalloo isaanii maaloo mandara keessa ari'anii karkursanii qabanii dachaasu. Kuni akka nama yeroo buna danfisuuf jedhu qisiraa midijaarratti yookiin waan akka isa irratti akaa'an irratti eelee irratti takka achi haadhu takka as haadhu takka isaanumatu kana godha. Kana isaanumatu godha isaanuma mataa isaanii godha. Isaanuma isaanii godha. Maaliifi Oromooni iddoo tokko setelii godhee yoo waa yaaduu jalqabe yoo waan tokko gochuu dadhabe akka kanaan duraa yoo waan tokko nagaan jiraate akka kanaan duraatu gara wal'aansootti deebi'a. Gara wal'aansootti waan deebi'uuf wanti isaan gochuun irra jiru hamma cuura Oromoo. Amma gadi guuruga. Isa kaan Hararitti guuru, isa kaan gara Wallaggaa gara Benishaangulitti guuru, isa Keeniyaa immoo dhaqaniitu amma otobusii fe'anii Keeniyaa wajjin walii galanii achi arguuru. Duris kan isaan kan ari'e isaanii kuni ammas kan deebisu maaliif deebisu maaliif har'aa akkas ta'e akka naa galutti tokkoffaa wayiif deemaa jiru jedhu kun wanta nu hin beeknetti adeemaa jiru. Lammata Oromootu dide Oromootu lola jalqabe Oromootu harkaa fuudhuu dide. Kanaaf attamitti gowwoomsuu danda'u? Maaliif uummanni hammi kun buqqa'ee jira? Haasaan dhugaan fakkaatu Oromoon isa harkaan fuudhu. Kanaaf kan isaan gochuun irra jiru uummata kana deebisanii gaaffii deebisuu jalqabaniiru jirri kuni akka namni jedhu barbaadu. Gaaffii deebisaa jiru. Oromoo isa buqqa'ee deebisaa jiru akka jedhamu. Gadda isaan taree har'as isaantu deebisa. Akka jedhamu akkasittiin akka namaa galu barbaadu jiru. Tokko. Lammata immoo paakeejii keessa wayitu nuu jira. Paayipilaayinii keessa wayii dhufaa jira. Amma yeroon ilaalu interneetii kanarra yeroon ilaalu asii faceen ilaalu warri durii kuni boquu isaanii ol qabachuutti kaa'anii OPD'n durii fotoogiraafii ka'uu matsaafa eebbisiisuu maaloo haasaa gochuu utuma jedhanii utuma hulluuqanii utuma jedhanii achas baay'ee jara kana fiduu barbaadu. Yoo kana yoo waan tokkoon orkestireetidii ta'ee diraamii rukutamee jaazii rukutamee jarri kun gidduudhaan girgirriidhaan dhufan malee callu bedanii yoo fidanii rakkinatu uumama. Kanaaf maaliin orkestireetii gochuu barbaadu? Nama kana dhaqanii safarsiisuudhaan, nama kana iddootti deebisuudhaan, isa qubate kana hammachuudhaan, uummanni attention isa gara sanatti deebi'a hammasitti jara kana fidu. Kana natti fakkaata anaan kan isaan yaadaa jiran. Warra durii kana deebisaa fidu, warra ijoollee fixe, warra ijoollee garafa. Isaanis garafaa turan garuu warra irra keessa ture yeroo ijoolleen keenya miidhamaa turan. Isaan kana iddootti deebisaa jiru. Sadaffaa kun maal fide? Amma jeeqamsi gidduu kana Amaarri dhattee Benishaangulii rukutu, ijoollee Benishangul rukutu. Shawaa kaabaa keessatti rabshaa kaasu, biyya ishee keessatti akkasittiin irree ishee flexii gochuu jalqabdeetti Amaara. Irree kana flexii gochuu yeroo isaan jalqabanii
Amma haala baay'ee gaariitu wayyaaneedhaaf uumame. Haala gaariitu uumameef wayyaaneedhaaf. Wayyaaneen amma imbooldendi taate inumayyuu onneetu itti dhaga'ame. Onneetu itti dhaga'ame. Garaa guutuu gadi ba'anii Geetaachoo Asaffaa difeendi gochuutti ka'an. Ineen Geetaachoo nan jedhanii uffachuutti ka'an. Waan tokko indikeeshinii tokko agarta. Maaltu fide kana? Kana kan fide tokkoffaa Amaarri achi jabaachuu isheeti. Lammata Amaarri waan jabaateefi Oromooni girri kana keessa yoo deebine nuyi Amaaraa wajjin waan waliin jaallanneefi Oromoon tolereetii godhaa. Deebii keenya kana dacha'uu keenya kana Oromoon hin fudhataa. Oromoodha wajjin rakkina hin qabnu. Yoo osoo Amaarri akkas hin godhin, Oromoo threaten hin godhin, Oromoo hin sodaachin, Oromoo hin rifaasisini deebine Oromooni eessa abbaa keessanii dhuftan nuun jedha. Kanaafi Amaarri jeequmsa kaasuun ishee, Amaara tuttuqanii kaasuun, Amaarri itti galuun, Amaarri jeequmsa kana keessatti ta'e nama rukutuun, nama fixuun, goraadee ishee gadi baafattee Oromootti fokkoruun ishee kuni wayyaaneen akka isheen boqoo ol qabattu godhe. Wayyaaneen egaa boqoo ol qabataa jirti amma. Maaliif? Tokkoffaa paartinarii barbaaddi. Lammata taayitaa isheetti deebi'uu barbaaddi. Sadaffaa karaa keessa warra old guards warra OPDO'ni suuta dhufaa jiru. Jarri kun amma harka ol qabataa jiru deebi'anii. Oromoon kana baay'isee of eeggachuutu irra jira. Amaaras diinummaa isaanii ilaala. Wayyaanes gochaa isaanii isa dheengaddaa osoo hin irraanfatini kana gidduu naavigeetii gochuu akkamittiin geggeessuun akka danda'amu, akkamittiin lamaan isaanii to'achuun akka danda'amu kana ilaaluutu nurra jira. Kanagaa amma kanatu nutti adeemaa jira. Haala kana akkamitti handalii goona, maal gochuutu nurra jira isa jedhu baay'ifnee itti yaaduu, baay'ifnee gidduu keenyatti mari'achuu, Oromoon mari'achuu kuni conclusion kan biraatti nu geessa. Conclusion itti deemu booddeen dhufa. Egaa jarri kun Oromoo attamitti ilaalu? Habashoonni kun akkamittiin ilaalu? Yeroo lolli jiru kan lolu Oromoodha. Jabana Minilikii kaasee hamma kaleessaa hamma dheengaddaatti kan biyya kana lolu diina alaa duule kan ofirraa deebisu Oromoodha. Mee ilaala nama biyya Ixaaliyaanii keessatti dhaqee Xaaliyaanii Abdiisaa Agaalaa kan isaan jedhani gaama isaan gubbaa turanii Abdiisaan ajaja isaaniitiin dhaqee lole. Sammuu kana qabu isaan. Isa booddee yeroo wayyin jedhee egaa Haile Sillaaseen dhufee biyya qabatee booddee wayyaaneen kaa'anii turan warri Mangashaa Siyyumii taayitaan nuuf ta'a Minilik nurraa fudhate kan jedhuudhaan kaa'anii turan. Kan dhaqee cabseen Jaagamaa Keellooti. Arattaa Kifilee Azaazii ture. Asaffaa Ayyaanaa Yaayyiraa Haayila Azaazii ture yeroo san xiyyaara ajajaa ture. Wayyaanee kana wayyaaneen kuni wayyin jedhanii yeroo kaalendarii Itoophiyaa sanatti 1956, 54, 55 keessa wayyaaneen kaatee lola kaastee turte. Maqaa isaanii fudhatan bar jarri kun. Yeroo wayyaaneen akka itti kaafu kan cabse Jaagamaa Keellooti. Asaffaa Ayyaanaati. Konoreelota, jeneraalota Oromootu cabse. Kan isaan jedhanii jeneraala ta'u, konoreela ta'u, paayileetii Oromoo haa ta'u, isaan ofii isaaniitiin homa tokko gochuu hin danda'anii. Of geggeessuu hin danda'anii. Amaaratu geggeessa yookiin Tigiree geggeessa kan jedhu maayindiseetii kana qaba. Amma Oromoon ka'ee ofii isaatiin of geggeesse, waraana geggeesse, waboo ijaaree yeroo loluu jalqabu kun baay'ee isaan aarsa. Hin amanan amma ammaatti amanuu hin danda'an. Waan isaan hin amanne inni guddaa yoo jiraate Oromoon ofii isaatiin of geggeessa kan jedhu mataa isaanii keessa hin jiru. Mataa isaanii keessa hin jiru. Isa kana inni kun nuuf karaa tokko advaanteejiidha. Maaliif waan hin yaadnee fi nuyi utuu isaan hin yaadin iyyuu organaayizii goonee kaa'aa jirra. Tokko kana lammata immoo kuni iciqii garaa keenya booree garaa keenya keessatti immoo attamitti of hin geggeessan nuun jedhu jiru kun. Attamittiin of geggeessuu hin dandeenyu. Attamittiin saba keenya geggeessuu hin dandeenyu kan jedhu booreetu garaatti nu cobaa jechuudha. Kanaaf Oromoon seenaa xiqqoo tokkoon isinitti himuu barbaade.
namicha tokko konoreela ani maqaa isaa dhabuun barbaadu. Gaaf tokko garuu nama baay'eetti beekan. Konoreela tokkotu raayit haandii Mangistuu Hayilamaariyaam ture. Konoreelli kun. Hursoo ajajaa ture. Lola guddaa deemaa ture kan nama rikruutii godhee duulatti ergaa ture konoreela kana. Konoreelli kun maallaan jedhee manedhaa keessatti. Waa'ee wayyaaneen lolaa jirti, lolli dhiyaateera, OLF'nis keessa jiru jedhu baay'ee sagaleen keenya dhaga'amu ture. Haa ta'u malee maallaan jedhee Oromoon biyya kana fudhachuu hin danda'u naan jedhe. Maaliif Oromoon of geggeessuu hin danda'u. Wal geggeessuu hin danda'u. Walii hin dhaga'u jedhe. Ani gaa dardaran ture nan aare baay'ee na aarse michu. Maal jechuu keetii? Maal kan jechuuni? Ani jedhe waan tokkoon hojjedhetanii ilaalee jedhe testii tokkoon godhee testii maalii gooteen jedhee yeroon hursoo ture jedhe dhiifama yeroon hursoo ture tokko biyya Jarmanii deemutu narra ture jedhe. Jarmanii yeroon deemuuf ka'ee gurbaa mato halaqaa tokko baay'ee Oromoo jabaa tokko ture. Isa waametaniin iddoo koo bu'iiti annan deemaa jennaani. Loltuun Oromoo hiriira galee dhufeen gurbaa kana barbaadu jedhee. Maal nama keessanii akkamittiin nama keessan jibbitu dhina dhibee. Ilaa ilaala jennaanani ayya Oromoo jedheetaniini dhaqee manzii isa magaajaa mangaagaa jal'aa miila shafaafaa hamsalaqaa tokko fidee dhufee isan shuumee isa gaafa dheerra kaa'u cabcabaadhaan fudhatanii. Ilaa kanarraatu konkuluudii godhe. Maali kanaaf jedha isin of hin dandeenye yeroo sanaaf nan aare. Ennaani nama keenyatti himee ilaa kan jedhan namichi kuni baay'ee na aarseen jedhee hin soobdii beekaa mooraalii keenya tuquuf jettee dhiisate afuuftuudhaan naan jedhan. Garuu taa'ee yaade yeroo dheeraa sammuu koo keessa na ture. Maaliif isaan yeroo hundumaa Oromoon jala yeroo jirru goota baay'eetu gadi ba'e. Goota gurguddaa biyya sana keessatti dhalate Oromoon. Garuu yeroo of geggeessu yeroo saba isaa bakka tokko ceesisuu ta'u walii isaa gidduudhaan walii galee ofii walii wajjin ce'uu sodaata. Maaliif namni garbummaa keessa ture gama sana ce'uu sodaata. Itti dhaamota. Kanaaf inni tokko hin ceena jedhuutu irra. Har'agaa wanti jechuu barbaade garbummaa sana keessaa hin ceena kan jedhee young generation jira har'a. Young generation inni ka'e kuni waboodha. Waboon kana hundumaa beereerii kana hundumaa sakaallaa kana hundumaa xaxaa kana hundumaa danqaraa kana hundumaa tarkaanfannee laga naacha qabu jawwee qabu caffee kana hin ceena gamni sun giriiniidha. Oromiyaa wala boomtettan isin geessa jedhee ka'eera waboon. Karaa fedhee haa ka'u. Saawuziin haa ka'u, Iistiin haa ka'u, Westiin haa ka'u, Noorziin haa ka'u. Garuu dhala Oromooti. Dhalli Oromoo ka'eera. Lubbuu isaa dhiiga isaa qisaasaa jira. Dhala Oromoo keessaa immoo kireemii Oromootu ka'e. Har'a waboo keessa kan jiranii ijoollee baratan, dooktorota, maastersii kan holdii godhan, first degree isaanii kan holdii godhan, ekonomistoota, poolitikanyoota, ijoollee dippiloomaasii hojjechuudhaaf waan barbaadan kan hojjechuu danda'an. Isaan akkasiitu ka'ee jira yaalmaan Oromoo. Jira kana jala hiriirree hamma danda'ame gargaarree ijoolleen kun nu ceesisuudhaaf kutatanii ka'aniiru. Dhiiga isaanii facaasaa jiru. Guyyaa guyyaatti dhiigi isaanii gannamaa jira. Hin dhageessu. Gurri keessan hin dhagaa. Waan nu gidduu jiru. Waan tirkii mikkii nu gidduu jiru. Kana hunduma isaa dhiibni waboo gargaarree waboo wajjin gara fuulduraatti adeemnu isin jedha. Waaqayyo na galatu summii isaan nu gidduu firfirsuudhaaf yaalaa turan. Ispiichii gadi ba'anii kunoo Islaamiif Kiristaanni wal loluu danda'a. Maaloo wal loluu danda'a. Afaan isaaniitiin dubbata. Anamni kan dubbata. Afaan isaaniitiin dubbataa turan Abiibaan. Hin hojjenne mammaatti. Hin hojjetus. Oromooni sadarkaa sanaa ol darbeera. Sadarkaa sana bira darbeera Oromoo. Kanaaf waan akkasiitiin Oromoo yaaluu jechuun of gowwoomsuudha. Kanaaf ani dhaamsi koo har'a
tokkoffaa waboo duuba dhaabannu. Lammata immoo kan hin dhaamu barbaadu loltuu Oromoo warra federaalii keessa kora bittinneessaa keessa poolisii Oromiyaa poolisii federaalii kan taatan ilmaan Oromoo isiniif hin dhaamu barbaada. Har'a sabi Oromoo karaa qaxxaamuraa irra ga'eera. Karaa qaxxaamuraan kun yookiin akka sabaatti bannaa yookiin akka sabaatti jiraata. Gumaachi isin gumaachitanii bara baraanitu galmaa'ee darba. Gadhees galmeessuu dandeessu, gaariis galmeessuu dandeessu. Kun garuu hin irraanfatamu. Lubbuu tokko dabartuuf obbolaa keessan dhattanii na jeesinaa. Lubbuu tokko jettanii obbolaa keessan jeesinaa. Garaa keessanii mindaaf jettanii dhiiga obboleessa keessanii dhaqxanii dhangalaasinaa. Aadaa keessaniif, afaan keessaniif, biyya abbaa keessaniif, lafa keessaniif, albuudaa keessaniif dhiigi isaa dhangala'aa jira. Biyya abbaa kootii jedhee bade. Biyya abbaa kootii jedhee bade. Biyya abbaa isaa kana kabachiisuudhaaf, daangaa biyya abbaa isaatii kabachiisuudhaaf laga keessaa siifachi fiiga. Qoreerra bineensa geeboof igiggiraa keessa deemu. Caffee jawwee qabu keessa ce'aa jira. Rakkina guddaa keessa darbaa jira waboo bira dhaabadhaa. Yaalmaan Oromoo yeroon kun yeroo murteessaadha. Tasa diinni akkasiin hin gowwoomsine. Ilmaanni Habashaa akkasiin hin gowwoomsine. Waggaa 150 gowwoomneerra. Bara baraan gowwoomaafna. Warri Haile Sillaasee wajjin dhaabate, warri Minilikii wajjin dhaabate, warri Dargii wajjin dhaabate. Gara awwaala du'a isaaniitti gaafa deeman, dhukkubfatanii siree isaaniirra gaafa ciisan, abjuus sanatu itti dhufa. Nama isaan saba isaaniitiif jedhanii gurgurantu saba ija isaanii dura dhufa. Warri ijoollee keenya ajjeese, warri ijoollee keenya fixe, dargaggoo keenya goota keenya kan fixe, warra guutamaa hawaas kan ajjeese, Nadhii Gammadaa kan ajjeese, ijoollee keenya karaa garaagaraa harka lafa jalaatiin kan ficcisiisan, Nagaashin kan ajjeese, Abbayyee kan ajjeese, Gasee kan ajjeese, mee ilaalaa Lammeessaa Booruu Lammaa Warqee kan ajjeese, Kabbadee Damisee Iggazuu Waaqee kan ajjeese. Kun hundumtus ija keessan dura haa dhufu. Ijoolleen kun dantaa mataa isaaniitiif jedhanii. Sabboontonni Oromoo kun dantaa mataa isaaniitiif jedhanii. Taaddasee Birruu dantaa mataa isaatiif hin tuule. Waaqoo Guutuu kanaaf miti kan inni ka'e. Jaarraa Abbaa Gadaa kanaaf miti kan inni ka'e. Baaroo Tumsaa kanaaf miti kan inni ka'e. Kana miti kan inni ka'e. Kan inni ka'e tokkummaa Oromoo kabachiisanii, daangaa Oromoo kabachiisanii hamma danda'ametti biyya walaba taate uumuudhaaf kan isaan ka'an. Kanaaf loltuu Oromoo achis jiraatu, iddoo fedhe jiraatu dhaabadhu, mirga keetiif dhaabadhu. Warra mirga keetiif dhaabatanii wajjin dhaabadhu. Warra biyya abbaa keetiif lolanii wajjin loli. Warra biyya abbaa keetiif dhaabatanii wajjin dhaabadhu. Kana duwwaadha kan si baasu. Seenaa xuraa'aa jira kan si baasu kan. Seenaa xuraa'aa jira kan si baasu kan. Dhaamsi koonni dhuma warra eliitii Oromooti. Ilmaan Oromoo. Eliitiin Oromoo. Eliitiin addunyaa keessatti warraaqsa keessatti si'a baay'ee eliitonni warraaqsa dabsu. Warraaqsa gara dhumetti dhufu. Warraaqsi gara inni itti adeemu ilaalaniitu warraaqsatti makamu. Yoo warraaqsi gara kufaatiitti adeemu biraa deebi'u. Yoo inni gara xumuraatti gara mo'umsaatti adeemu duukaa fiigu. Ilaa har'i yeroo murteessaadha. Eliitii Oromoo hin barbaadamu. Eliitiin Oromoo hin barbaadamu. Ilaa seenaa gadhee hin galmeessinaa. Oromoo wajjin dhaabadhaa. Nan yaadadha yeroo abaawoon seene yeroo abaawoon naayinituutti seene doktoriin gadi yaa'e kumaatama. Profeesariin gadi yaa'e kumaatama. Inni tamaari inni diyaasporaa gadi yaa'e kumaatama. Gaafa addi bilisummaa Oromoo rukutamu hundi isaa boollanitti namu. Boolla hantuutaatti gadi namu. Ammas immoo kan isaan eeggataa jiran miizana sana eegaa jiru. Dur yaadattoota yeroo suuqii dhattan suuqii dhattanii yeroo suuqii dhattan yaadadhaa ijoollee xixinnoo taagatanii
irdiifa, gurraattiifa, maaloofa yeroo suuqii arabaatii bituu dhaqxan. Ishee sibiila xixiqqoo gamanarra kaa'ee ruuzii asirratti isinii naqa. Madaala sana laala. Yeroo isheen guuttu itti isinii naqa. Amma kana qabatanii jiru jirri. Inni tokko dhiiga ilmaan Oromootitti nam'aa'eera. Inni tokko immoo yeroo isaan itti dhaqanii jooyinii godhan sanatu asirratti baatanii jiru. Gaafa dhiigi ilmaan Oromoo kanarra guutee irraa lola'ee baalaansii sana kaasu fiiganii dhufanii itti dabalamu. Kun qaaniidha. Dhiigi sun hamma inni dhangala'ee dhumutti ni eegidha. Dhiigin sun hamma inni baalaansii tippii godhutti teessanii harka malatanii ilaalina. Har'a kan du'u ijoollee keenya, har'a kan du'u dargaggoo keenya, har'a kan gudeedamu obbolaa keenya, haadha keenya, obbolaa dubartii. Kan ulfi karaa irratti dhumu obbolaa keessan. Warra akkasii kana teessanii ilaalina. Katabbiidhaan waan dandeessan kampeenii jiru saba keessan bukkee dhaabadha. Adaraa kanan isinitti dhaaba. Ilmaan Oromoo dhumarratti yeroon kun hin darba. Nummoo Republic of Oromiyaan hin dhaabata. Sana malee taasa Oromoon eessa ga'an jiru. Republic of Oromiyaan dhaabbatee isa booddee abbaa fedhee wajjin nagaadhaan jiraachuu dandeenya. Kana hundumaatii fi qophii guddaa gochuutu nurra jira. Adaraa kana immoo sheer godhaatii waliin ga'aatii Waaqayyo immoo isin haa eebbisu waan na dhaggeeffattaniif galatooma.